Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka irratti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii anillee obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Egaa kaarrammuyyuu baadiyaa isin laalchisuudhaaf viidiyoo wayii qabadhee too dhufee viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Kana warri isinitti toletti bohooraa isiniin jechuufan qabadhee dhufe garuu barumsi koo akkuma itti fufeetti jira waa'ee meeshaalee odeeffannoon biyya keessa kan jiranii wantoota adda addaa waan isin fayyadu qabadheen karaa keessan dhufaa viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer hoggaa gootan hoo obboleessi keessan obboleettiin keessan itti fayyadaman baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Warri immooyyuu itti fayyadamaa jirtanii hiriyoota keessaniif waliif dabarsaadhaan isiniin jechaa jira. Warri immoo chaayinaa laayyaantu asalaatti faarawaa taatan hoggaa raattan sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'ichuun gamanumaan affeerraa kooti harrakaa baadiyaa shawaa bahaa keessan isin laalchisaa too jira isiniin jedhaa. Egaa yeroo darbee bona darbee akkuman galee mana hiriyaatti hoggaan deemu buhaacee adda addaa lafa sirriitti boolee ta'e yookaan immoo awwaara ta'e isinitti argisiisatan ture. Egaa kan lafti sun yeroo sanitti hoggaa ilaalamu roobni roobee deebi'ee midhaan margaa kan jedhamu gaafii namatti himuu danda'a. Maa lafti akkanatti roobni hin jiru kun dhuguma Oromiyaa keessa illee naan jettanii turtan jechuudha. Egaa kan lafti tuni waan dhukataa baay'ee of keessatti qabdi. Amma isuma santuyyuu midhaan akkatti ta'a jechuudha. Haala kanaan akka argaa jirtan xeefin baay'ee nama ajaa'iba. Haala kanaan xeefin ta'ee ta'u margaa jira. Kun inda'u maal inni bakka namni itti jiraatudha jechuudha. Mana hiriyaatti deemetan naannoo kana baay'izawwee yeroo wayii viidiyoo irratti hojjetteen jira garuu lafa qonnaati irratti osoo hin ta'in mana irratti isiniin jedha. Amma immoo kun qonna akkamitti akka midhaan kun ta'e waan nama ajaa'ibu. Yeroo bona laalanii wanti kun dacheen kun waan midhaan wayii biqiltu namatti fakkaatu garuu dhugaan isiniin jira xeefin isaa namni qamadii dhaabbata qamadii wallaalee hin jiru jedhee tayyaada garuu xeefii osoo hin taane qamadii fakkaata gadaan isaa jechuudha. Dhaabbannaan isaa girgiddaan isaa akkitti dhaabbate dhugaa dubbachuuf barana galata waaqayyoon midhaan baay'ee ta'e qotee bulaadhaaf jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Akkuma beekamu kun xeefii maanyaa yookaan xeefii adii isa tokkoffaa ta'etuyyuu facaafama asitti. Dhugaa dubbachuuf immoo asmaawwan inni dubbatiin hin dabarre jiraate taanan qotee bulaan akka durii midhaan xeefii ofii manaa gurguree midhaan biraa bitee nyaatu san dhiisee jira. Amma qotee bulaan illee xeefitti deebi'ee xeefii ofii nyaachaa jira jechuudha. Kanuma dadhabee nyaachaa jira. Egaa kan duraan Oromoon dhadhaa gurguree zayitii bitee gala jedhamee komiin adda addaa liivii adda addaa irratti matarree adda addaa irratti ni dubbatama. Isa sankaasaan illee komiin san irratti qoccii qabatanii hin beeku wanna ofii isaaniitti oomishatan manuma ofiitti ni fayyadamu. Garuu kan isaan irraa hafu san gurguratanii itti fayyadamu jechuudha. Malee akka duraanii jijjiirraa waan gaarii gurguranii waan hin taane gabaadhaa bitanii galanii fayyadama san dhiisanii jiran jechuudha. Kunuu jijjiirama guddaadha jechuudha qotee bulaa keenya fi midhaan immoo baraan dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa. Firee kan itti godhu kan waaqayyoodha. Akkanatti kan marge kan immoo rabbiin deebisee firee ija isaatti godhee ni nyaatama jennee abdii qabnan isiniin jechuu jaaladha. Ammaaf garuu haala kanaan nu argisiisee jira dhugaa dubbachuuf yoo lafa kana laalanii waan waa margu namatti hin fakkaatu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha ani ergan galee ganaa hoggaadhayyuu hin guunne birraan galee yeroo sanitti garuu amma biqiltumti oddoo keessattuu akkamitti akka guddatan akkamitti akka saffisaan guddatan laftis lafa dho'aadha garuu lafa ashawaa qabuu fi lafa booledha. Waa margu namatti fakkaatu. Isa san abbaa itti siqetuyyuu beeka jechuudha. Dhugaan isin jira kanatti garuu namumtuyyuu si gorsu lafa kanarratti waa hin margaa waa dhangalaas isin hin jedhu namni jechuudha. Garuu wanta ati dhangalaafte muluutu marga baay'ee nama dinqisiisa yeroo tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kana fakkaatan isiniin jedha. Egaa garuu nus haga biyya ormaa keessa ture viidiyoo adda addaa itti bohooruuf yeroo birraa yeroo gannaa yeroo laaqii kan laallee baay'ee itti gammanna. Kanumaaf hanme isinillee mee ayyaana bariidha itti gammada. Maal fakkaatti Oromiyaan kan jedhu immoo viidiyoo biraattis immoo kan akka boqqoolloo kan akka ataraa asuma kan ta'u maal akka inni fakkaatu viidiyoo isiniif waraaba. Hoo viidiyoon isinitti dheerate immoo kun soorii isiniin jedha. Viidiyoon tiyya kana fakkaattiin isiniin jechuu jaaladha. Xeefii kanatti bohooraa qotee bulaatti gammada. Nuti kaa baay'inaan kaa ijoollee qotee bulaatti ka'umsi keenya jechuudha. Hundi keenya iyyuu nahuma kamuu hoola koofta mana lama mana sadii hin deemu jechuudha. Dhaloonni isaa baadiyyaadha. Ka'umsi ilma namaa kamuu baadiyyaa
baadiyyaa keessa nuti immoo jalqabuma dhalannee kan guddanne baadiyyaa keessatti jechuudha. Wanna baadiyyaa tolcheen jaaladhaan dhugaan isiniin jedha jechuudha. Wanni jibbu tokko hin jiru baadiyyaa keessatti dhugaan isiniin jedha jechuudha. Har'aa tan akkuma kaleessaa sanittan jaaladha wanta baadiyyaa jiru hunda isaatiyyuu maaliif kaleessa kiyyatti baay'een gammada hoggaan isa laalituuf jedhu jechuudha. Kanaafuyyuu itti bohooraa hidhee tanan waan biraa maaf keessatti hin qabu isiniin jechuun jaaladha. Xeefiin kana fakkaata ataras boqqollos immoo waraabeen viidiyoo gabaabduu wayii gadi isinii lakkisa itti gammaddanii hoggaa laaltan abdii horattu ijoollee abdii horattan anis gaafa tokko galeetan akkanatti keessa deemee laala qilleensa haarawaan fudhadhaa gadi bayeetoo oksijiinii haarawa sammuu haarawa waan akkasiisanitti nan gammada boru bakka jettanii abdiitti godhattaniif han jechuudha. Nuti gammadanii namni hoggaa lamaan hoo waaqayyo jedhe hoggaa lamaan har'aa nama jedhutu jira. Hoo waaqayyo jedhe hoggaa har'aa kan jedhu jira. Yoo waaqayyo jedhe immoo hoggaa sadan kan jedhutu jira. Kanaafuyyuu abdiidha jechuudha gaafa kana laaltanii jettanii. Kanaaf anillee viidiyoo tana midhaan kana qabadhee tosinii dhufeen isiniin jechuu jaaladha. Warri baadiyyaa jaalattan laayik godhaa. Warri isinitti tole immoo komentii naa barreessaa nan dubbifadhaan isiniin jedha. Viidiyoon tokko kana fakkaatti bakka nagaa naa ta'a. Baay'ee.